Kibxata gaisoddomaa barkum lamaaf 22 nagaan keen Oromummaa laf jirtan cufatsanaa dhaqqabu oduu heenni dilee guyyaa saafaaf qabanneessanii dhiyaannisanitti hima Angalmoo Oromooti. Ilmaan Oromoo moona qabsoo bilisummaa Oromoo isaanii jabeeffachuu wal dhagaanii wal faan socho'uun galma barbaachis ga'uu qabu jedhan ajajaan olaanaan ABO Woboo Jaalmarroo Dirribaa gaafiif deebii arratti biyyoolessa Oromiyaa waliin taasisanii. Bal'inni isaa akka ittaanutti jaalnaa tolammii isanii dhiyeessa. Gaaffii fi deebii arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin haala yeroo irratti ajajaan olaanaa ABO Woboo taasisan dhimmoota gurguddoo garaagaraa kan Oromoo Impaayera Itoophiyaa akkasumas sadarkaa idil-addunyaatti jiru carraa Oromoo fi miidhaa qaqqabaa jiru kaasuun dubbataniiru. Dhimmoota Jaalmarroon kaasan keessaa dhimmoota karaa nagaa jedhee murni bilxiginnaa dubbachaa ture keessatti jaarmiyaa ABO Wobootti akka dhaabaatti qaamni itti dhiyaate hin jiru jechuun dhaabni bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa araaraa sanaan diiguuf ture ittiin milkaa'in afu dubbataniiru. Kana malees dhimma lola kaaba Impaayeritti keessatti deebi'ee ka'eefis yeroo deebii laatan ABO Woboon raafamuu Impaayeritti dursee akka beeku kaasuun araarri TPLF fi bilxiginnaa gidduutti yaadames milkaa'uu akka hin dandeenye akka hubatanii jiran ibsanii murna bilxiginnaaf karaa nagaa furuun gaalli limmoo keessa ba'uu irraa akka itti salphatu dubbataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo haala TPLF ganuu dandeessu irraa hin jiru kan jedhan Jaalmarroon sadarkaa idil-addunyaa irrattis dippiloomaasii cimaa gaggeessaa akka jiran ibsuun dhimma Oromoo ajandaa qabsiisanii deemsisaa akka jiran ifoomsaniiru. Miidhaa hawaasa Oromoo irraa sababa beelaan ga'aa jiruuf naannoo beela kana dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa akka qaqqabuuf dhaabbilee miti mootummaaf waamicha taasisanii akka jiran ibsuun dhukaasni garuu bakkoota birootti daqiiqaaf osoo hin dhaabbatiin kan itti fufu ta'us addeessaniiru. Yeroo kamuu jaarmiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo waan dandeenyu jabeessuun dirqama Oromoo cufaa ta'uu kaasuun waraanni bilisummaa Oromoo akka diigamuuf haala garagaraan firaa fakkaatanii warreen hojii abaaramaa kana hojjetan lubbuu ilmaan Oromoo irratti qoosu waan ta'eef namuu tokkummaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo isaa jabeessee wal dhaga'uu fi galma tokko qabaachuun galii kaa'ametti saffisuu qabaa jedhaniiru. Ilmaan Oromoo loltummaan murna bilxiginnaa tajaajilaa jiranis yeroo diinni sitti hidhee baattee deemtee lafa namaa irratti wareegama hin taane kaffaluu irraa saba kee gidduutti hafi meeshaa kee qabadhu waraana bilisummaa Oromoo naannoo kee jirutti harka kennadhu jechuun waamicha Oromummaa taasisanii jiru. Itti dabaluunis dhimma gargaarsa dinagdeen wal qabateenis yaada isaanii kennuun haala amma qaawwa bulchiinsa uumamuuf deemaa jiru kanarratti uummatni wal dhaga'ee yeroo waraanni bilisummaa Oromoo bakka tokko dhuunfatu koree bulchiinsa bilisummaa yeroo dhaabuun naannoo isaa eeggachuu akka qabu kaasuun waraanni bilisummaa Oromoos fuulduratti akka furga'u dhaamsa dabarsaniiru. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii addaa arraata biyyoolessa Oromiyaa keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Nuu kanuu rakkise diina isa fagoo boofa dhagaa keessaa osoo hin taane fira fakkaataa isa dhiyoo nu keessaa bofa afaata jalaas. Impaayera Itoophiyaa keessaa sabni guddaan eenyu? Lafti bal'aanii biyyittiin irratti diriirtee jirtu eenyu? Eenyuuf lolamaa? Eessan lolamaa? Maaliif deemama? Mootummaan naannoo Oromiyaa poolisoota humna addaa Oromiyaa moona bulbulaa jiran fe'aa jiraachuun dhaga'ame. Jaaldaandii Elemoo dabalatu qaba. Murni bilisiginnaa ilmaan hiyyeessaa dirqamaan maatii isaanii jalaa qabuunii fi maallaqa xixiqqoon erga goyyomseen booda leenjii waraanummaa kennuufiin lola isaan hin ilaallannetti bobbaasaa jira. Akka kanaanis mooraa leenjii poolisii humna addaa Oromiyaa ofiin jedhan kan godina Ba'aa Shaggar, Onaa Adaamii Tulluu fi Jiddoo Kombolchaa magaalaa Bulbulaa keessa jirurraa humna poolisii maqaa humna addaan leenjii fudhatan fulbaana 2 bara 2022 irraa kaasuun Oromiyaa bakkoota garaa garaatti bobbaasuuf akka jiru odeessachii nu qaqqabe ni addeessa. Humni badii maqaa Oromoo dha'achuun olaantummaa saba Amaaraa fi barcuma siyaasaa nama dhuunfaa tiksuuf bobba'uuf deeman kana mooricha keessaa fe'uuf konkolaataa taataa hedduun dhaabbatee jira. Murni bilisiginnaa fedhiin isaa oolee bulee lola ta'e kun dargaggoota egeree biyyaa ta'an lola isaan ilaallannee Oromiyaa keessaa fi kaaba Impaayerettii keessatti hirmaachisuun qoraan abiddaa taasisuu itti fufee jiraachuun ni beekama. Godin Arsii Lixaatiif Bashaggar keessa qeerroowwan Oromoo humnaan leenjii waraanummaatiif qabaa jiraachuun ibsama. Bal'inni isaatiif jaal murteessa bantii. Murni bilisiginnaa ilmaan Oromoo irratti gama tokkoon lola banee badii tokko malee namoota nagaa ajjeesa, gama biraan immoo qeerroo warra saasa waraana Abiyyi irraa hafan humnaan qabee gara leenjii waraanummaaf ergaa jira. Torbee darbee kana irraa eegaluun murni cunqursaa bilisiginnaa godinoota aanota Ba'aa Shaggarii fi Arsii Lixaa keessaa qeerroowwan hedduu qabanii fe'aa jiru.
aanota qeerroowwan Oromoo humnaan qabamanii keessaa fe'amaa jiran kunis Arsii Lixaa keessa Shaashamannee fi Arsii Nageellee keessaa kan fe'aman yoo ta'u, Bahaa Shaggar keessaa ammoo Ona Baatuu irra fe'anii jiru. Waraannii fi dabballoonni murna faashistii PP ilmaan Oromoo daandii gubbaa irraa qabanii iddoo tokkotti walitti qabuun konkolaataa fidanii fe'aa waan jiraniif maatiin ijoollee gara magaalaa fi firoota isaaniitti baqachiisaa jiraachuu deenarraata biyyoolessa Oromiyaa Bahaa Shaggar gabaasaniiru. Murni biltsiginnaa aleella waraani bilisummaa Oromoo magaalota Oromiyaa hedduu keessa fudhachuu jiruun baraaruu Goombaankiin qarshii 500 ol akka of birinkeen ajaj dabarsuun barame. Jaalicciiti bantii dabalat qaba. Gareen maafiyaa Impaayera Itoophiyaa lola keessaa bahuu hin dandeenye uummata Oromoo irratti erga labsee kasaaraa lubbuu waraana isaa dabalatee dinagdee cabuu fi meeshaaleen waraanaa isaa hedduun gooticha waraana bilisummaa Oromootiin dhuunfatamuun kasaaraa guddaaf saaxilamee jira. Haaluma kanaan agayya 28 fi 29 bara 2022 baankiin daldala Itoophiyaa qarshii Impaayeratti 500 ol of bira akka hin keenye xalayyaan dameelee baankichaa garaa dhaqqabe irraa beekuun danda'ameera. Kanuma bu'uura godhachuun agayya 29 bara 2022 godina Qellem Wallaggaa onoota akka Daallee Waabaraa, Haroo Sabbuu fi kanneen biroo irraa mallaqni hedduun waraana sirna piippiin konkolaataatti fe'amee ba'u maddeen baankichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka odeessi keessoo baankichaa ba'ee ibsutti mallaqni kun daandii Naqamtee irraa ka'uun naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar akka dhaqu simuun kan magaalaa Dambidolloo ammoo helikoophteraan akka fe'uuf jedhanis ifoomeera. Godin Baarargee aana Cinaaksan keessatti lolidhattoonni Soomalii bananii namni lamyoo du'an tokko ammoo madaa'u jiraattoti dubbatan. Jaalawwi Muhammad waan qindeeffatti qabe. Uummatni Oromoo daangaa lafa biyya abbaa isaa irra jiraatu bara dhufaa darbaan murnootni Impaayeratti humna naannolee ollaa hidhachiisuun saamsisaa, ajjeesisaa fi qe'ee irraa buqqisiisaa tureera. Murni biltsiginnaa kunis akkuma abboota isaa hojii diinummaa isaa itti fufuun hagayya 27/2022 godina Bahaa Harargee aanaa Cinaaksan Araddaa Gololchaa keessatti hidhattoonni naannoo Somaalee uummata Oromoo irratti dhukaasa banuun nama 2 ajjeesu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Ilmaan Oromoo badii tokko malee qe'ee abbaa isaanii irratti hidhattoota Somaaleen ajjeefaman Faisal Muhammad Ibrahimii fi Aidarus Umar Ibrahim ilmaan wasiilanii akka ta'an jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Lolli hidhattoota Somaaleen baname kun ona Cinaaksan Araddaa biyyoo gabaabduu jedhamu keessatti hagayya 28/2022 ilma Oromoo ammaaf maqaan hin gahin tokko rasaasaan rukutanii madeessus jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Uummatni Oromoo Bahaa Harargee sababa hongeen dheerateef waan nyaatu dhabee rakkoof yeroo saaxilametti hidhattoonni Somaalees karaa gammoojjii seenuun lola uummata irratti banuun jireenya itti hadheessee jiraachuus beekameera. Daawwattoota hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamu oduun keen guyyaa saafaa agay 30 bara 2022tiif qabanne sanii dhiyaan haa gammasanitti maatur. Aggalgal qophiila irratti biyyoolessa Oromiyaa haafanii walitti deebinuu turte dansa qabaadha.